nama waan dubbate hin hanqanne ta'uunsaa har'a namoota baay'ee kan ajaa'ibu Jawar Muhammad gaafa OMN hundaa'u wanti dubbate har'arra taa'anii iyyoo yaadan raaga fakkaata. Ammatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin sirriitti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jenne hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa ummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni eessallee. Namni kaayyoo waraanamee tomsaa, waraanamee tomsaa, bishaan illee humnaan dhagaa cabsaa. Haala akkasiitiin qabsoon nagaa tooftaa haaraan warra afaan qawweeti haaraa taate kun finiinte. Qeerroon Oromiyaa mara irraa marii takkaan socho'e. Warri afaan qawweetiin qophaa'e qabsoon qeerroo afaan isaan hin beeynen itti dhufnaan dubbiin faallaa itti ta'e.